Okay, let us see drug acting on central nervous system. Dawaalee central nervous system irratti dalaganii ilaalame. At the end of this chapter, xumura boqonnaa kanaatti yeroo boqonnaa kana fixee wantoonni ati beekuu qabdu. List neurotransmitter important to central nervous system. Neurotransmitteroota jiran wantoota ergaa narvii kana daddabarsan as keessa kan jiran ni barta. Common central nervous system disorder rakkoolee jeeqamuu sirna narviidhaa kana addasii baati. Describe central nervous system drug group gareelii dawaa as jalatti itti fayyadamnu fakkeenya isaatii wajjin ni barta. Indication, contraindication and adverse effect commonly prescribed central nervous system drug. Dawaalee as keessatti ajajaman kana eenyuuf akka kennaman, eenyutu fudhachuu kan qabu, rakkoo inni fidu maal akka ta'e ni barta. Introduction irra central nervous system jechuun sirna narviidhaa kan walakkaa jechuudha. It is anatomically divided into two main components. Bakka lamatti adda ba'a. Caasaa isaa kana yoo ilaalle. Isaanis brainidhaa fi spinal cord jedhan. The functional unit of nervous system functional unit bu'uurri sirna kanaa neuronidha. Wanni ergaa kana daddabarsa. Which play critical role in modifying central nervous system function. Dalagaa isaa kana, dalagaa sammuudhaa tana fooyyeessuu keessatti. Through specific receptor baattota takka receptoroota fayyadameeti kana godha. This modification can occur fooyyeessinsi kuni dawaa kennuudhaan illee godhuu dandeenya. That either inhibit or excite receptor activity. Sochiilee receptoroota kana takka hadhoorkan yookaan immoo hajajjabeessan dawaalee akkasiisan kennuudhaan waan sammuun dalagu kana jijjiiruu ni danda'a. Structure of brain yoo ilaalle caasaan sammuudhaa kuni brainiin paartiilee gurguddaa sadii qabdi. Consist primary three party qabdi. Inni jalqabaa for brain durii sammuuti. For brain keessa cerebrumidhaa fi thalamusii fi hypothalamusidhaa jira. Akkasumas mid brainidhaa jira walakkaa sammuu. Hindi brainidhaa jira duubbee. Hindi brain keessa cerebrumidhaa fi poonidhaa fi medulla oblongata jira. Cortex, it is the outermost layer of cerebrum. Cerebrum kana gara alaati ka argamu cortex jaaniini garuu mid brain poonidhaa fi medulla oblongataan bakka takka walitti yeroo dhufe brain stem jaaniini. Bu'uura sammuudha. Hundee sammuu jaaniini. Communication between brain and body is sammuudhaa fi qaamni kuni akkaataan isaan itti waliin haasawan narvii fayyadamaniiti. Narviilee cranial nerviidhaa fi spinal nervii fayyadamaniiti. Cranial nerviin narvii sammuurraa kaatu. Spinal nerviin ammoo spinal cord irraa tahaatu spinal nervii jaaniin. Neurotransmissioniin akkamitti ergaan kun daddabra ergaan narviidhaa. Neurotransmission is essential for communication between neuronii lama jidduu waliin haasawuudhaaf ergaan narviidhaa kun daddabruu qabdi. It occur at a specialized junction called the synapse. Bakka itti ergaa walirraa fuudhanii jira. Neuroniin tokkoo fi tokko. Bakka itti walitti dhufan saniin synapse jaaniin. Where neurotransmitter are released to transmit signal. Qaamaan deemaniin geessan ergaa tana. Keemikaaluma gadhiisanii keemikaala san gadhiifnaan ergaa kanaa jiraa ni beekan. Kee neurotransmitteriin eenyu? Warreen ergaa kana daddabarsan sammuu tana keessa inni tokkoffaa acetylcholine jaaniin. Acetylcholinein dalagaan isaa guddoon important for cognitive function and motor control. Yaada hojii sammuudhaa tana. Sammuun akka waa xiinxaluu dandeessu. Akkasumas sochii qaamaa tana fa'a deemsa kana fa'a akka to'attuuf isa kana dalagaa dalaga. Dawaaleen isa kana dabalan takka irrisan waan wal'aananii jira. Drug can either increase or decrease
acetylcholine level to treat condition like Parkinson disease dhukkuba nama hollachiisu sanfaa wallaanuudhaaf akkasumas enhance memory yaadannaa fa'aa dabaluudhaaf dawaalee isa kana jijjiiran itti kenna. Neurotransmitterri biraa dopamine jaaniin. Dopamine kun wanni inni dalagu amala namaa fa'aa to'ata. Regulate behavior, motor control and hormonal. Hormoonii qaamni kun gadhiisu akkasumas sochii qaama namaa to'achuu amala nama tokkoo to'achuu keessatti dopaminiin gahee guddaa qaba. Dopaminiin kun hangi isaa yoo jijjiirame altering dopamine levels help to manage condition like schizophrenia maraatuu fa'aa wallaanuudhaaf isa hanga isa kanaa jijjiiruun barbaachisa. Akkasumas Parkinson disease fa'aa dhukkuba nama hollachiisanii. Neurotransmitterri biraa noradrenaaliinidhaa fi serotonin jaaniin. Serotonin kana 5-HT jaaniin maqaa isaa biraa. Dalagaan isaan kana moodii. Moodii jechuun amala. Yoo ol kaate mirqaanaa yoo gabbuute dabbaramuudha saniin moodii jaanii. Ka biraa arroozaalii of beekuu dammaqee namtichi. Inni biraa appetite fedhii nyaataa fa'a. Drug affecting this transmitter dawaaleen isa kana jijjiiruu danda'an used to treat depression yaadda'uu yookaan gadduu fa'aa wallaanuudhaaf cinqii fa'aa wallaanuudhaaf itti gargaarana akkasumas schizophrenia fa'aa wallaanuudhaaf. Inni biraa gaabaadha. Gaabaan kunis neurotransmittera biraati. Primary inhibitory neurotransmitteridha. Ergaa narviidhaa tana kadhoorku inni akka ergaan tun gadi hin dabarre. San malee maal godha motor controlidhaa fi consciousness sammuu tanaan of beekuu bakka jirtu fa'aa beekuu inni huyyoo dalagaa dalagee of beekta. Isa kana dabaluun enhancing GABA action can treat anxiety and epilepsy. Cinqiidhaa fi gaggabduu fa'aa wallaana dawaan isa kana fooyyeessu. Inni biraa ankilaafiinidhaa fi daayinorfiinii fi endorfiin warreen jaamaniin jiru kun ka uumamaati. Natural opioididha. Natural opioid jechuun qaama keenya kana keessaa warreen dhukkubbii nurraa hir'isan uumamaan kan qaamni qabu jechuudha. Natural opioid that help reduce pain. Fara dhukkubbiidhaa uumamaan qaama namaa keessa jirtu. Definition of important termidhaa jira jechoota as keessatti itti fayyadamuu ta'e hiikkaa isaanii. Jalqaba addiction. Addiction jechuun irra deddeebitee waan takka akka fudhattu sammuun si ajajuu jechuudha. Haraaraa si ta'u. Chronic brain disease dhukkuba sammuudhaa cimaa ta'ee characterized by compulsive drug seeking and use. Dawaa san barbaaduudhaaf itti fayyadamu si barbaachifti dirqamaan addictive jaanii. Analgesic jechuun dawaa dhukkubbii hir'isu. Medication used to relief pain. Dawaa dhukkubbii sirraa wayyeessu saniin analgesic jaan. Anesthesia jira. Anesthesia jechuun hadoochaa jechuudha. Control pain during procedure using anesthetic. Anesthetic dawa. Anesthesiaan tooftaa. Tooftaatti dhukkubbii san hir'isan. Dawaa kana fayyadamaniiti yookaan procedure godhan akka namtichi kun of hin dhageenye qaama isaa hadoochan. Anxiety jechuun maali? Anxiety jechuun yaaddahuu jechuudha. Feeling of worry or uneasy. Sitti ulfaachuu yaanni si guddatee waan dhufuu deemu takkaaf cinqamuu saniin anxiety jaan. Sodaadhaaf anxiety'n garagara. Sodaan waan beekamaa takka sodaata. Anxiety'n ammoo osoo wanni sun hin jirre akkanuma sodaachuu jechuudha. Akkanuma yaadda yeroo akkam ta'uu ta'a jettee. Inni biraa dependencyidha. Dependency jechuun wal baruunii jechuudha dawaa sanii wajjin. Irra deddeebitee waan fudhatteef inni sun si sossoosuu dadhaba. Duraan tokkootu si wayyeessa amma garuu lama yoo goote malee si sochoosuu dida. Dependency jaaniin. Adaptive state resulting from repeated drug use. Leading to withdrawal symptom. Yoo isa san firraa dhiifte garuu mallattoo nama isa san dhiisee sirra mul'ata. Qaama fa'aa si hollatee si dalaguu dida. Inni biraa limbic systemidha.
Limbic systemiin sammuu keessatti sirna miimooriin bakka miimooriin keessa kuufamtu yaadannoon emotional response faa gammachuu gadda faa deebisaan bakka irraa kennamtu achi. Including hypothalamusidhaa fi hippocampusii faatu jiddugala isaan kanaati. Waajjirri isaan kanaa kutaa sammuu keessaa isaan kana lamaan. Inni bira naarkootikidha. Naarkootik jechuun dawaa amala nama jijjiiru jechuudha. Addictive drug affecting mood or behavior. Dawaa amala nama jijjiiruun naarkootik jaaniin. Niwurooniin ammoo electrically excitable cell. Seelii kaka'uu dandeessu, ergaa dabarsuu dandeessu. That transmit information. Odeeffannoo sammuu tana keessa daddabarsiti. Opioidiin warreen jaaniin. Opioidiin kuni natural opioid receptara dhukkubbiidhaa kan uumamaan qaama keessa jiru sanirra maxxananii warreen dhukkubbii hir'isuu danda'aniini opioidoota jedhamu. Primary for pain relief. Pain jechuun dhukkubbii jechuun waan akkamii? Unpleasant sensory experience. Sababa tishuun qaama tokkoo miidhamteef jecha miirri sitti hin tolle si dhagayamuu saniin dhukkubbii jedhama. Inni biraa saayikootirooppikidha. Psychotropic jechuun dawaa sammuu nama jijjiiru takkaa sammuu nama miidhu jechuudha. Drug affecting mental state. Haala sammuu nama tokkoo dawaalee jijjiiruu danda'an, miidhuu danda'aniin psychotropic jaaniin. Inni biraa toleraansiidha. Toleraansii jechuun socho'uu dida. Dandahee jechuudha. Toleraansiidhaa fi dipendansiin garagara. Dipendansiin isaan malee socho'u. Waan san harkatu malee. Isarratti hundaa'ee jira. Waan san dhabe lafaan qabu. Toleraansiin ammoo isa santu guyyuu na dabali jedhani bakka san bira ol dabarsuu barbaada. Reduce reaction to drug after repeated use. Inni biraa extrapyramidal systemidha. Extrapyramidal system jechuun siistama sammuu kana keessa bakka sochii fedhii teenyaan goonu kana to'atu jira. Harka fa'aa ol fuudhuu, miilaan deemuu kana ka to'atu extrapyramidal system jedhanii sammuu keessa jira. Ka isa kana to'atu. Dawaan bakka san miidhu fedhii teenyaan waan goonu kana akka hin daleen hin dhowwu. Pyramidal systemidhaa jira. Pyramidal systemidhaa fi extrapyramidaliin dalagaan isaa voluntary to'atan garuu garagara. Gross voluntary fedhii teenya guddoodhaan waan deemu. Fakkeenyaaf dhaabbattee deemuu fa'aa osoo hin hollanne qati jettee deemuu fa'aa isaan to'ata. Pyramidaliin ammoo fine voluntary movement ispoortii fa'aa dalagu akrobaatii fa'aa yeroo dalaydu san waan irra deddeebitee sochii qaamaa tabarte san akka hin irraanfanne si godha. Pyramidal system. Bipolar disorderidhaa jira. Bipolar disorder jechuun rakkoolee sammuudhaa tani fuula lamaa jechuudha. Asumatti gammada, asumatti gadda. Brain disorder causing mood shifting. Amala jijjiirama. Between depression and mania. Amma asumatti mirqaana qaba, asumatti gadda qaba. Mania jechuun state of heightened mood and activity. Gammachuun hisaabaa baate, sochii hisaabaa baate qaba. Fakkeenyaaf namni maaniyaa qabu yeroo deemu suuta deemuu hin beeku, yeroo haasa'u suuta haasa'uu hin beeku, maallaqa yeroo baasu hanga baasu hin beeku, amalli isaa mirqaanaadha. Raafuu hin fedhu. Egaa ganama haasa'e hanga galgalaatti haasa'aa oolu. Dipireeshiniin ammoo faallaa kanaati. Dubbadhu jettuun hin dubbatu, cinqamaa oola, kophaa bahaa namarraa. Maaniyaa jechuun saayikaatiriksii keessatti bal'inaan laala. Drug acting on central nervous system dawaaleen sammuu tanarratti dalagan. Drugs that act on central nervous system have been pivotal in both therapeutic and non-therapeutic. Seenaa isaanii irratti hundoofneeti akkamitti dalaganiin guutuu guutuutti ifan baane. Garuu shakkii jira as keessa bakka tamitti dalaganii. Maal godhan garuu wanni dawaan kun godhu modify mood miira namaa amala namaa kana fooyyessuu fa'aa danda'anii perceptionii kan namni tokko waatti hubatu dhara akka dhugaan seeni sanfaa fooyyessuu danda'anii variety of
Bodily function sochii qaamaa, hojii qaamaa tokko tokko sirreessuu danda'an, hollachuu fa'aa nama dhorkanii. Interacting with specific receptor and modulating synaptic transmission. Isaan kan akkamitti dalaganii receptoroota silaa uumamaan jiru sanirra maxxananiiti takkaa dabalan yookaan hir'isan. Daddabrisa kanarratti jijjiirama tokko tokko fidaniiti. Mechanism of actioniin dawaaleen sammuu irratti dalagan kuni akkaataan itti dalagan tokkoffaa receptor interaction. Receptoroota baadhattoota ergaa sanii wajjin walitti dhufuudhaan. Most central nervous system drugs act on specific receptor. Kan murtaa'e irratti dalagan receptoroota hundaa miti. Yeroo receptora san irra dhaqan takkaanii kakaasanii yookaan immoo ni dhorkan. Either enhance or inhibit neurotransmitter activity. Yeroo takkaa dabalan yookaan hir'isan kana ergaan daddabartu kun yeroo irratti jijjiiramaan dhufe. Neurotransmitter systemiin common targetiin bakki dawaan hedduminaan irratti dalagu tokkoffaan gaabaadha. Gamma aminobutyric acid. Kabira dopamine irratti dalaga. Receptor dopamine. Kun serotonin irratti dalaga. Warreen kun noradrenaline irratti dalaga. Yoon ifatti qoqqoonnee ilaalle dawaalee central nervous system drugidha kan tokkoffaa sedative hypnotic jaaniin dawaa nama tasgabbeessu kaa nama raffisu jechuudha. Sedative hypnotic takkaammoo anxiolytic jaaniin cinqii tana dafka namarraa godhu cinqii tana kacaccabsu. Function isaa reduce anxiety and promote sleep. Cinqii sirraa hojjiisee hirriba si qabsiisu. Fakkeenyi dawaa akkanaa benzodiazepine fa'a. Diazepam, lorazepam, barbiturate warreen jaaman dawaa farra cinqiiti. Inni biraa antidepressantidha. Akka garmalee yaaddu. Amma sedative hypnoticin yeroo muraasaa fi cinqii san sirraa hojjiisee nama hirribni diddisan hirriba qabsiisa. Kun ammoo yeroo dheeraadhaaf. Treat depression and anxiety disorder. Rakkoolee yaadda'uudhaatii fi gadduudhaa wallaan. Fakkeenyi isaanii selective serotonin reuptake inhibitor. Serotoniniin deebi'ee akka dalagaarran oolle hadhoorku jechuudha. Gareen biraa antidepressantii keessa tricyclic antidepressantidha jira farra yaadda'uudha. Ajaaniin bal'inaan laalla. Gareen sadaffaa mood stabilizeridha. Mood stabilizer jechuun ka amala tasgabbeessu jechuudha. Oguutu akka mirkaanee oguutu akka gadduu san ka normaalitti deebisu. Manage mood fluctuation. Keessaa warreen bipolar disorderii qaban oguutu akka gaddanii oguutu akka gammadansanii mood fluctuation san furuu danda'a. Fakkeenyi isaanii tokkoffaani lithium valproate fa'aadha. Akkasumas lamotrigine fa'aadha. Warreen kun mood stabilizer jedhama. Gareen afuraffaa antipsychoticidha. Dawaalee maraatuuti. Antipsychotic jaaniidha. Treat psychotic disorder such as schizophrenia. Schizophrenia jaanii dhukkuba rakkoo sammuu keessa nyaachuun beeku, dhuguun beeku, alayyaarraan deebuu makiinaa duraan maqu schizophrenia jaanii. Dawaaleen antipsychoticii jaan warreen akka olanzapine fa'a, clozapine fa'a, risperidone fa'a. Gareen shanaffaadha anti-seizure medication. Dawaa gaggabaati. Control seizure in epilepsy. Gaggabduu sanii to'ata. Akkasumas gaggabni gosa hedduu jira. Seizure disorderii kana warreen to'ataniin anti-seizure jaaniin fakkeenyi isaa phenytoin fa'a, carbamazepine fa'a, levetiracetam fa'a. Gareen shanaffaa kana. Gareen ja'affaadha anestheticidha. Anesthetic jechuun hadoochaa jechuudha. Induce loss of sensation or consciousness. Akka miirri sitti hin dhagayamne, dhukkubbiin akkasitti hin dhagayamne, akka of hin beekne si hadoocheeti procedure san osooniif ilaalaan dhageenye akka dalagamuuf warreen nama gargaaranii anesthetic jaaniin. Fakkeenyi isaa lidocaine fa'a, propofol, sevofluran fa'a. Gareen torbaffaa muscle relaxant jaaniin.
Muscle relaxant jechuun warreen maashaa adadirisu. Maashaa hottoonfate. Relief muscle spasm and discomfort. Maashaa walitti goggogee fi maashaa walitti adda diriiruu didee addaan diriirsa. Fakkeenyi isaa baakiloofen fa'a, diyaazeppaamiin fa'aan as jala jira. Saayikiloobezaapiriin fa'aan. Gareen saddeetaffaadhaa analjeesikiidha. Farra dhukkubbiiti. Provide pain relief dhukkubbii san irraa hojiisa. Fakkeenyaaf oppoidii fa'a. Gareeleen oppoidii jala jira moorfiinii fa'a. Non-steroidal anti-inflammatory drug illeen farra dhukkubbiitti gargaaruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf aspiriin fa'a, ibuprofen fa'a. Gareen dawaa saglaffaan anti-parkinsonian agentiidha. Dawaa farra hollannaati. Parkinson disease wallaanuudhaaf fankishiniin isaa treat symptom of Parkinson disease. Nama hollatu. Manguddoo fa'aa irratti haa hollatu san wallaanuudhaaf. Fakkeenyi isaa levodoppaa fa'a. Dopamine agonistii fakkeenyaaf ropiniraan warreen jedhaman. Keessaa levodoppaadha baay'inaan kan fayyadamu. Mee tokko tokkoon gareelee dawaa kanaa ilaallu. Jalqaba sedaatiif hypnotic irraa kaanee anxiolaayitikii jechuudha. Sedaatiif hypnotic jechuun dawaa nama moyisiisu jechuudha. Kan nama raffisiisu. Often referred to as sleeping pill jedhaniin kiniina hirriibaa jedhaniin. Sababni isaa medication used to calm anxious individual. Nama cinqamu jiru tokko tasgabbeesseeti promote sleep akka rafu taasisu. The two most significant class of this drugidha jira. Gareen dawaa kana dawaan kun garee gurguddaa lama qaba. Benzodiazepinii fi barbitureet jedhaniin garee lamaan kanaa jira. Kana keessaa benzodiazepin kan jedhaniin warreen akka diazepamii fa'aadha. Chlordipexidan, alprazolam, lorazepam warreen jedhaman kun benzodiazepin jedhaniin. Primary using isaa faayidaan isaa tajalqaba treating anxiety cinqii wallaanuudhaaf. Akkasumas insomnia hirriiba nama didi. Epilepsy gaggabdoofa. Muscle disorder rakkoo maashaadhaa. They are also used in anesthesia. Dawaan kana hadoochaaf illee itti fayyadamuu ni dandeenya. Sababni isaa maaliifi amnestic property qaba. Amnestic property jechuun nama irraanfachiisa. Waan sirra raawwatan san hin yaadattu. Mechanism of action isaa dawaan shanyii kana jala jiru akkamitti dalagaa? Benzodiazepines enhance activity of GABA. Neurotransmitter GABA jedhamu sun gamma aminobutyric acid ka jedhamu suni kakaaseeti. Neurotransmitter that inhibit nerve activity leading to calming. Isa yeroo dhorke namtichi ni tasgabbaa'a jechuudha. Cinqiin hedduun sun irraa wayyuuti. Hirribni didee sun ni qaba. Abuse potential qaba garuu hararaa sitta. Isaan malee booda rafuu didda. Abuse potential due to their sedative effect sababa nama tasgabbeessaniif sababa nama raffisaniif jecha benzodiazepine have high potential for abuse. Hedduminaan hararaa kana namatti ta'u jiru isa particularly when combined with other depressant. Wantoota nama raffisuu danda'an kan biraatii wajjin yoo fayyadamne fakkeenyaaf alkoolii fa'aa wajjin isa fudhatanii alkoolii wajjin dhugan nama jeesuu danda'a. Akkasumas oppoidoota fa'aa wajjin dawaa akka morfiinii fa'aa wajjin yoo fudhatan nama jeesuu danda'a. Namtichi hirriibaa ka'uu hin danda'u. Common side effect isaa rakkoon dawaa kanaa light headedness qaba. Joonjii of si wallaalchisa. Drowsiness jechuun kan nama muguu deemuusa dhugaatii sirra fida. Inni biraa confusion. Confusion jechuun wanta hoo deemu takka wallaalu. Inni biraa sedation. Sedation jechuun si tasgabbeessa. Inni biraa memory impairment. Yaadannoo waan godhuu deemtu si wallaalchisa. Toleranceedhaa fi dependenceedhaa jira. Isa kana guyyaa tokko yooniif firii takka irratti guyyaa kaan lama si barbaachisa. Dependency qaba. Tolerance qaba. Dependency jechuun isaan malee hirribni si dida. Side effect isaa gurguddaan kana. Gareen lammaffaadhaan anxiolaayitikii keessaa barbitureetidha. Barbitureetiin fakkeenyi isaa tiyoopentaaliidhaa fi fenobarbitan fa'a.
effectiin isaa similar to alcohol. Akkuma nama alcoholii dhugeeti inni kun. Barbiturates produce calmness. Garuu calmness si tasgabbeessa muscle relaxation si fida maashaa ni lallaaffisa yoo doozii xiqqaa taate. Waa xiqqishoo fudhate. Yoo heddummaate immoo nama alcoholii dhuge si macheessa. Larger dose can lead to severe side effect qaba. Fakkeenyaaf slurred speech waan dubbatu hin beektu nama farshoo dhugee lolana jetta. Inni biraan memory loss qaba. Waan humaa yaadattu waan goote sana. Impaired judgment waan murteessitus hin beektu. Decreased alertness of hin beektu. Nama dhugee akka ati kishaa si fuudhanis homaan gartuu staggering gait qaba. Staggering gait jechuun dhaaba kanaa san dhawaa deemuu jechuudha. Gamana daddaaqa deemta. Tartiibaan gad jettee deemta. Slow reflex waa durallee maquu hin beektu. Slow reflex qaba. Riskiin isaa high dose yoo taate yoo heddummeessite dawaa kana kan cause unconsciousness and potentially death. Usi wallaalchisee si jeessa inni kun. Barbiturate can also pass through placenta. Dawaan kun yeroo ulfaa fudhatte hobbaatii dabreeti ilmoo bira dhaqqabee ilmoon sun rakkoo dhalootaaf fidatti. Akkasumas ilmoon sun yeroo gabbuute amallisii amala maraatuu qabdi. Behavioral issue qabdi. Bocheenus ilmoon sun. Dependency qaba inni kun. Isaan malee socho'uu didda dependency. Regular use can lead to physical dependency qaba. Guyyuu yoo fayyadamte isaan malee sochootu. And psychological dependency qabda ammaas. Sammuun ta'e isaa wajji walii hidhamti. Shanyiin dawaa sadaffaan antidepressantidha. Antidepressant jechuun farra gaddaa jechuudha. Depression wanni jaan gadda sirraachiin deemne fedhii si dhorka. Fedhii dhabdee fedhii sanirraa gar malee yoo gaddite depression jaan. Mood disorder characterized by persistent sadness and loss of interest. Gadda wali fufaa ta'e kan bakkatti dhaabbatu hin qabu. Fedhii dhabde ammaas. Fedhii wahii. Antidepressantiin kun ammoo dawaan kun isa kana si wallaa. Treat depression, improving mood and also alleviating symptoms. Namni yoo gadda jiraate, cinqii jabdu yoo jiraate mallattoo qaba. Mallattoo san keessaa hirriibaa didaa of ajjeesuuf yaada. Sleep disturbance and suicidal thought qaba. Mallattoo tana sirraa wayyeessa dawaan kun. They can also effective for chronic pain management. Warreen dhukkubbii yeroo dheeraa keessa ture. Nama dhukkuboota ciccimaadhaan qabame dhukkubbii yeroo dheeraa irra turte san irraa ka'ee akka ta'u wallaala. Gar malee gadda. Fedhii dhaba of ajjeesuuf fedha. Mallattoo san faarraa wayyeessa. Mechanism of action isaa antidepressants work by increasing the level of neurotransmitter. Hamma ergaa narbii keessatti dabartuu kana dabala. Implicate in mood regulation. Amala kana tasgabbeessuudhaaf keessaa noorepinefrinii hedduminaan akka daddabartu. Serotonin, dopamine isaan kana sadiin irratti dalaga. Antidepressantiin. Common classii qaban. Dawaan farra gaddaa kuni tokkoffaan tricyclic antidepressant jaanii. Tricyclic antidepressant wanni jaanii geengoo sadii qaba. Saayikilii sadii qaba dawaan kun. Fakkeenyi isaa imipiraamiinidhaa fi amitiriptiliini. Kana keessa amitiriptiliini baay'inaan kan fayyadaman. Shanyiin lammaffaadhaa selective serotonin reuptake inhibitor. Serotonin eega gallaqqifame akka of duuba deebiin banne kadhooku. Fakkeenyaaf feloksitiin fa'a, sertaaliinii fa'a, siitoloopraan fa'a. Adverse effectiin isaa rakkoon inni kun qabu generally mild and may improve within few days. Jiddu gala dawaa kana fudhachuu eegaltee guyyaa muraasa keessatti torbaan muraasa keessatti sirraa wayyaa'uu dandeessi. Side effectiin inni kun qabu dizziness lafaa siin mara isa kana yoo fudhatte. Nausea qabda. Silolloonchisaa increase appetite fedhii nyaataa sibbanaa kiiloon ta'e ammuma si dabalti. Weight gain qaba. Amma si gabbisa. Garuu sexual dysfunction qabda. Fedhii wal qunnamtii saalaan ni dhabda. Loss of sexual desire, erectile dysfunction, decreased orgasm.
Loss of sexual desire jechuun fedhiin qabdu meeshaan siin dalagu wal qunnamtii saalaan dandeessu gonkumaa ni gabbatta akkanumatti. Tricyclic antidepressant specific side effect inni kophatti qabu tokkoffaa anticholinergic effect qaba. Jechuun dhangalaasa keessaa goggoisa jechuu afaan si goggoisa. Biloordi bishii yeroo achi ilaalte shilingii si dura horiyaa humaan agartu. Inni biraa constipation qaba. Dhangalaasa keessaa fixuuf sagaraan ni goggoiti. Rakkoon isaa kan biraa hypotension qaba. Low blood pressure jechuun dhiibbaan dhiiga keetii gabbuuti. Lafaa ka'uu hin dandeessu. Dawaaleen biraa mood stabilizer jaaniin. Mood stabilizer jechuun amala fuula lamaa sana guutuu akka mirqaantee guutuu akka gadduu sanii asumatti kofaltee asii booyuu san dawaalee dhorkan mood stabilizer jaaniin. Medication used to treat and prevent mood swing. Mood swing jechuun swingiin sun waan ijoolleen akkana waliin daddarbitu sun gamanaa gamas. Kana waliin daddarbitu sun swingii jaan. Swingii san ittisa. Amalli kee akka olii gad akkana raafamu. With condition like bipolar disorder warreen bipolar disorderii qaban. Warreen rakkoo kana qabu jira. They help stabilize mood fluctuation. Amma gamana jijjiiramuu san. Preventing episode of mania and depression. Mania and mirkaana jenne depression ammoo gadduu sanii thereby improving daily functioning. Amma namni yoo bipolar disorderii qabaate guutuu akkanii mirkaana guutuu akkanii gadda humaan dalagu. Kanaaf isa kana tasgabbeessii akka inni dalagatu godhu. Common mood stabilizeriin dawaaleen as jala jiran keessaa tokko lithium carbonate. Kana FDA'n mirkaneesse isa kana. Jalqaba dawaa mood stabilizeriiti jedhanii kabahee isa kana. Kan biraa sodium valporate fa'aa jira, carbamazepine fa'aa jira, lamotrigine fa'aa jira. Lithium carbonatein kuni therapeutic monitoring dha barbaada. Namticha kana yerooniif dawaa kana kenniteef lithiumiin kun hanga inni gahee hordofuu barbaachisa. Require regular monitoring barbaada. To keep lithium level within therapeutic range. Normally duwwaa tuqaa jaarra hanga takka tuqaa lama miiliikii hanganatti akka dhaabbatu godhama. Rakkoon dawaan kun qabu adverse effect isaa nausea qaba, vomiting qaba, diarrhea qaba, cellulose siyaqqisiisa, yaasaa qaba. Kan biraa ataxia. Ataxia jechuun lack of coordination dha. Deemuu hin dandeessu, waa qabuu faan dandeessu, si harkaa buuti. Weight gain qaba. Harkaa si hollata jechuudha. Weight gain qaba. Weight gain jechuun ulfaatina dabala. Blood division qaba. Dhugaa ijaawwachi ilaalee harkuu hin danda'u tirimarii qaba. Ni hollata. Riskiin ammoo yooniif yeroo ulfa qaban isa kana fudhatan kan cause birth defect qabu. Ijoollee san irratti hanqina dhalootaa itti fida. Yeroo dhalattu rakkoo hojii dhalatti. Typical dosage dozii hangam takkaa fudhachuu qaba namni tokko dawaa mood stabilizer kan. Lithium carbonate initial dosing jalqaba hanga fudhatan. Typically miligiraama 300 guyyatti yeroo 2 hanga 3 fudhatan. Maintenance dosage ammoo guyyatti guddatu hanga inni bira kutuu hin qabne. Miligiraama 900 irraa hanga 200 tii ol kutuu hin qabu sa'aatii 24 keessatti. Adjusted based on serum lithium level. Hanga lithiumii dhiiga isaa keessa jiru laalaniiti takka tuqaa 2 ol kutuu kan qabne. Duwwaa tuqaa jaarraa hanga takka tuqaa 2 jidduu ta'uu qaba jenna. Kanaaf miligiraama 200 ol kutuu hin qabu. Monitoring regular monitoring barbaada. Maaliif lithiumiin kun yooniif ol ka'e summiidha. Matummaan isaatu. Lithium level is required to avoid toxicity. Sodium valporate yookaan valporic acid dawaa jaammoo doziin isaa akka jalqabaa initial doziin miligiraama 750 per day in divided dose. Guyyatti hangana fudhachuu qaba adda qoodaniiti. Isuma kanaa bakka lamatti adda qoodaniiti fudhata. Sa'aatii 24 keessatti 750 kana wanni inni fudhatu. Maintenance doziin guyyatti yoo irra ture wanni inni bira kutuu hin qabne 1000 hanga 2000 achi ol kutuu hin qabu. Based on clinical response akka inni kun
wayyaa'insa inni kun itti fiderra hundaa'aniif yoo irraa wayyeessuu didee doozii dabalaniif. Monitoringii barbaadamaas inni kun hordofii barbaada. Maaliif soodiyam vaalporeetiin liivar faankishinii tiruu balleessuu danda'a. Summiidha. Tiruu ajjeesa. Soodiyam vaalporeetiin kun leeveliin isa kanaa hordofamuu qaba. Dirqama. Dawaan sadaffaa kaarbaamizaapiinidha. Kaarbaamizaapiiniin hangi fudhatamu. Initial dooziin 200 mg twice daily. Ganamaa galgala miligiraama 200 fudhatan. Jechuun guyyatti miligiraama 400 jechuudha. Maintenance dooziinsaa hangi inni yoo guddate bira kutuu hin qabne 800 irraa hanga 200 ol kutuu hin qabu. Based on clinical response. Itti kannitee akka inni godhu laalteeti hanga wayyeessisan irra dhiiftaafi. Wanni isa kana monitor godhaniif akkuma karee buusan regular monitoring of carbamazepine is based for liver functioning. Tiruu ajjeesa inni kunis summii waan ta'eef hordofamuu qaba. Dawaan afuraffaadhaa laamootiriniidha. Laamootiriniin miligiraama 25 once daily for first 2 weeks. Torbaan lamaan jalqabaatiif guyyatti miligiraama 25 fudhata yeroo takka. Torbaan lamaan jalqabaatiif. Maintenance doziin ammoo achii booda yoo guddate miligiraama 100 irraa hanga 200 guyyatti. Depending on individual response. Hanga inni wayyeessirra hundaa'uuneeti. And if used with other medication. Akkasuma yoo dawaa biraatii wajji kan fudhatamu taate dooziin isaa xiqqaachuu qabdi. Maaliif lower doozii barbaachisaadha. Vaalporeetiidhaan faa wajji yoo kan fudhatu taate. Monitoringii wanni nama dawaa kana fudhate irratti eegan iskeerraashidha. Qaama namaa kanarra waa faffacaasa. Kan akka madaa. Kanaafuu iskeer reakshinii qaba nama nyaachisuu danda'a, namni iteessuu danda'a, madeessuu danda'a. Kan koo serious iskeer reakshinii fida. Dawaan itti aanu antipsychotic drugidha. Antipsychotic drug jechuun dawaa maraatuudhaa jechuudha. Antipsychotic drugs are primarily used to treat schizophrenia. Schizophrenia kun dhukkuba maraatuudhaa disconnected from reality kan nama godhu. Addunyaa biraa takka keessa nama jiru. Dhukkuba addunyaa biraa takka keessa nama geessuun schizophrenia jedhama. Rakkoo sammuudhaati kun. Mallattoon isa nama schizophrenia qabu including disorganized speak. Disorganized speak jechuun haasawni isaa waliin qabatu. Wanni inni haasawuu fi haalli inni keessa jiru waliin qabatu. Ka biraa hallucination qaba. Hallucination jechuun waan as hin jirre fa'aa dhagaye, waan as hin jirre fa'aa arka. Perception of things that are not present in hallucination jedhama. Inni biraa diminished engagement in daily activity. Waan hojii guyyaa isaa keessaa ba'a. Quban qabu. Mallattoon schizophrenia symptom of schizophrenia tokkoffaan delusion. Delusion jechuun false beliefidha. Sobatti amanee jira. Fakkeenyaaf haayilaandii kanaan qaruuraadha jee yoo amane ragaa feetetti fidi. Kunoo qabattu ni lallaafataa ibiddarra keessu ni gubata jettuunis eega qaruuraadha jee amane sirreessuu hin dandeessu. Delusion jedhanii. That firmly held despite contradictory evidence. Ragaa feetetti fidduusi seensirra. Wanni inni itti amane sun amantii isaatiin, aadaa isaatiin, hawaasa akka isaatiin wajjin waliif faallaadha. Saniin delusion jedhama. Hallucination ammoo perception of things that are not present. Waan as hin jirre akka waan jirtuu si fakkaachuu. Fakkeenyaaf hearing voice. Hallucination gosa hedduu jira. Ta gurraa jira, ta ijaa jira. Ta gurraa suni sagalee as hin jirre fa'aa dhaga'u. Nama lama fa'aa hawaa'ee keetti si duuba haasa'u fa'aa dhageeffata teessee. Mallattoo schizophrenia keessaa kan biraa disorganized thinkingidha. Namtichi waa yaaduu hin danda'u, dubbachuus hin danda'u. Inni biraa emotional expressionidha. Miira ibsachuu irratti rakkoo qaba. Reduced emotional responsiveness. Fakkeenyaaf waan isa gammachiisaa yoo itti himtees miiliyoona 50 akkaawuntii teetirra seene jettuunis hin gammadu. Wanni ati qabdu guutuun ni dhabamte jettuunis uummatee iddoo jettuunis hin gaddu. Emotional expression isaa ni dhabama.
Inni biraa motivationidha. Kaka'umsa hin qabu miira kaka'umsa. Lack of motivation. Kaka'umsa hin qabu. Initiative in daily activity. Hojiilee guyyaa guyyaa keessatti kaka'umsa hin qabu. Namarraa achi bahee jechuudha. Causein isaa maali? Schizophrenia kana waan fida. Exact cause of schizophrenia is not understood. Waan kanaaf fidaan sirriitti iddaan hin baane garuu ragaan jirtu yaanni jiru maal jaa? It is thought to involve combination of genetic factor fi environmental influence dha jaa. Shanyummaadhaa fi dhiibbaa naannoo inni jiru sun irra goote irraa dhufa jaa. Dawaa fayyadamuu dabalatee. Classificationii dawaa antipsychoticdha qoodameessa qaba. Tokkoffaa typical antipsychotic jedhaniidha. Typical jechuun isa jalqabaa sana. First generation jedhaniidha. First generationiin kun mechanism of action isa akkaataan inni itti dalagu primarily inhibit dopamine activity. Dopamine activity sochii hojiilee dopaminiidhaa sanii dhorka. Hojiin kun dhorkamte jechuun false beliefin sun faan hallucinationiin sun faan mallattoo san faa irraa wayyiisa. Fakkeenyaaf dawaalee akka chlorpromazine fa'a, theoradazine, flofenazine, haloperidol dawaaleen akkanaa kun typical antipsychotic jedhaniin. Possible adverse reaction qaba. Namni dawaa kana fudhate rakkoorra dhufuu jira. Tokkoffaa extrapyramidal side effect qaban. Extrapyramidal wanni inni to'atu movementidha jenne reefu. Parkinson like symptom qaba. Namni dawaa kana fudhate nama dhukkuba Parkinsoniin qabame fakkaata. Fakkeenyaaf tirimarii qaba. Ni hollata. Muscle rigidity qaba. Bakka dhaabbatee socho'uu hin danda'u. Loss of facial expression qaba. Fuulli isaa kun inni isin diriiruu walitti isin shubamu hofluu hin danda'u, aaruu hin danda'u. Inni biraa dystonia. Dystonia jechuun walitti goggogee hafu. Muscle contraction. Causing abnormal posture akka malitti akka dhaabbatu taasisa. Gar tokko jallatee faa dhaabbata. Inni biraa akashiya. Akashiya jechuun feeling of inner restlessness. Keessa kana waatu dhiiba fakkaatti. Keessa kana boqonnaan qabu. Uncontrollable need to be in constant motion. Deemi isa godha. Deemuu tana fedha keessa kana waatu dhiiba. Akashiya. Inni biraa tardive dyskinesia jedhani. Tardive dyskinesia jechuun fedhii isaatiin malee irra deddeebi'ee sochii taasisuu jechuudha. Keessattuu fuula fa'a. Ofin face mouth or body. Takkaa qaama kana lullula fakkeenyaaf fedhii tana faatu hollata. Fuula kana faa rirrifata. Involuntary movement qaba sochii. Tardive dyskinesia jedhani. Inni biraa anticholinergic side effect qaba. Namni dawaa kana fudhate cholinergic side effect keessaa fakkeenyaaf ijaan hedduu arguu hin danda'u. Blur division qaba. Inni biraa dry mouth qaba. Afaan ni goggogan. Constipation qaba. Sagaraan itti goggooti. Urine retention qaba. Fincaan irraan ba'an. Tachycardia qaba. Dhawannaan humni isaanii dabalte garmalee. Other effectiin rakkoon biraa tan dawaan kun qabu sedation. Ni raffisa fa'a. Orthostatic hypotension qaba. Orthostatic hypotension jechuun yeroo ol ka'ee dhaabbate BP namtichaa gabbuu jechuudha. Drop in blood pressure when standing. Inni biraa rakkoon isaa weight gain nama gabbisa. Kabiraa neuroleptic malignant syndrome jedhani. Neuroleptic malignant syndrome jechuun sababa dawaa kana tuqeef ammumaan tana reactionii fidee namtichi kun kara du'aa achi garagalu du'uu faa danda'a. Serious conditionidha hedduun jiru malee. Shanyiin antipsychoticdha keessaa lammaffaan atypical jedhanii second generationidha. Garee lammaffaa. Mechanism of actioniin kareefu typicaliin dopamine qofa ittisa jedhu. Kun ammoo serotoninidhaa fi dopamine illee inhibit godha. Fakkeenyi isaanii clozapine fa'a. Olanzapine fa'a. Risperidone. Advantagein dawaa kana kareefur faayidaan inni qabu less likely to cause extrapyramidal side effect ka akka reefuu san deeminsa nama dadhabsiisuu san faa hin qabu. Xiqqaadha.
akkasuma tardive dyskinesia san karee fuujenne san hin qabu kun typically wajji wal bira qaba. More effective in improving cognitive function. Memory yaadannoo fa'a of beekuu fa'a fooyyessuu fi danda'a. And the overall psychosocial functioning qaba. Hawaasummaa sammuu isaa akka daleetu taasisa. Adverse effect namni dawaa kana fudhate garuu hyperglycemia qaba. DM itti dhufa. Shukkarri dhiiga keessa ni dabala. Weight gain qaba. Kiiloon isaa ni dabalti. Hyperlipidemia qaba. Lipidiin dhiiga keessatti garmalee ol ka'a. Sexual dysfunction qaba. Fedhii ol qunnamtii dhabu. Cardiac issue dhimma rakkoo onnee itti dhufu. Olanzapine faani seelii dhiiga adii gabbuusee namticha dhukkubni dhufe biraan kutu. Risk for agranulocytosis qaba. Carraa seelii dhiiga adiidha balleessuu waan qabu dhukkubni dhufe biraan kutu. Life threatening. Anti-Parkinsonian drugidha jira dawaa nama Parkinson disease qabu. Parkinson disease mallattoo ittiin beekamu jira. Neurodegenerative disorder jaanii dhukkuba dulluma keessa nama dhufu amalli isaa primary qaba ni hollata namtichi. Rigidity qaba bakka dhaabbatee socho'uu hin danda'u. Bradykinesia qaba yoo inni deema jee suuta akkana dhiibata. Hypokinesia qaba. Sochiin isaa ta duraanii irra ni irratti. Mallattoon akkanaa kun Parkinson disease jaanii. Ka'umsi isaa maali? Primarily result from loss of dopamine producing neuron. Neuronii dopamine oomishu santu lakkoofsi isaa xiqqaate. Basal ganglia sammuu keessatti. Leading to dopamine wanni oomishu kun waan gad xiqqaateef bakka isaa acetylcholineedhaatu bakka bu'ee hojii acetylcholineetu irra injifati ta dopamine irra. Treatment strategy nama rakkoo kanaa kana qabu tooftaan ittiin wallaanan tokkoffaa muscarinic activity gad xiqqeessu. Muscarinic activity gad xiqqeessine jechuun hollannaa sanfaa bakka dhaabbatetti goggogee hafuu sanfaa irraa wayyeessine jechuudha. This drug is control tremor and rigidity. Hollannaa sanii fi wali goggogee hafuu san ni wallaana. Garuu bradykinesia san suuta deemuu san ni wallaana dawaan kun. Fakkeenyi dawaa kana bezotropinii fa'a. Trihexyphenidyl fa'a. Tooftaan lammaffaadha dopamine duraan xiqqaate san heddummeessu. Increasing dopaminergic activity. Sochii isaa san dawaalee dabalan. Dawaan isa kana dabalan bradykinesia reefu dawaan sun hin wallaanne san kanaatu wallaana. Manage bradykinesia suuta deemuu san wallaana. Fakkeenyi isaa senimaati jaanii. Senimaatiin kun dawaa lamarraa walitti dhufe. Levodopaadhaa fi carbidopa walitti dabalaniiti irraa tolchan. Kabira bromocriptineedha. Dawaan biraa anti-seizure. Dawaa gaggabduuti. Anti-seizure drug. Seizure jechuun ergaan elektirikiidhaa ta sammuu keessatti deddeemtu tuni wal tuquu jechuudha. Hanni elektirikaa sammuu keessatti yoo wal tuqe gaggabni sun dhufa. Seizure is occurred due to abnormal electrical activity in brain. Hanni sammuu keessatti deddeemu sun solloqee yoo wal tuqeedha. Which can lead to uncontrolled body movement. Sochii qaamaa to'atamuu hin dandeenye ta'uu hollachiiftu san ta'uu utaalchiftu san ta'uuf wallaalchiftu san fida. Seizureen qoodamiinsa qabdi gaggabni kun different type qaba. Including convulsive seizureedhaa fi absence seizure jaaniin. Convulsive seizureen akkana ta'uu utaalchiftu san lafa qabuu nama barbaachiftu san. Absence seizure jechuun ammoo gaggaba xiqqishuma of wallaalee ijafaan lillibsateetuma gaggaba ijoolleedhaa jechuudha. Irratti hin beektu. Inni utaalu. Causein isaa maali? Wantoonni isa kana fiduu danda'an. Common trigger for seizureen wantoota gaggaba kana hammeessuu danda'an keessaa tokko congenital brain abnormality. Uumamaan sammuun namtichaa akka malatti yoo uumamte rakkoo uumamaa. Illicit drug use. Dawaadhaa jira dawaa yoo fayyadaman sammuu tana activities san jeequu danda'a. Gaggaba kanama fidu. Isaa dawaa funyaaniin fudhatan fa'a. Inni biraa fever nama gaggaba qabu nama laydaa qabu. Laydaa yoo qabaatte namni laydaan irra yeroo qottanii gaggaba. Inni biraa brain tumor sammuu keessatti yoo waa bahan
waamayiram. Metabolic imbalance dha. Metabolic imbalance jechuun elektiroolaayitiin qaama keessa jiru yoo wal qixxaachuu baate fakkeenyaaf gulukoosiin fa'aa irra heddummaate soodiyeemiin fa'aa yoo ol ka'e namtichi ni gaggaba. Inni biraa siijariidhaaf epilepsii jira ammas. Epilepsii jechuun gaggabdoon sun irra deddeebi'uu sani kun amma gaggaba guddaa recurrent siijariidha. Irra deddeebi'ee wal tuttuquun sun yoo heddummaate electrical activity'n jeeqame sun yoo irra deddeebi'ee epilepsii jaaniin due to chronic electrical disturbance in the brain. Kun amma ijoollummaa keessattis nama eegaluu danda'a umrii hundatti dhufuu danda'a. Mechanism of action anti-seizuriin dawaan farra gaggabdoodhaa kun akkamitti dalaga? Tokkoffaa level of GABA dabala. GABA'n kun ergaa narvii tana ittisa jedha. Yoo inni kun dabale ergaan dabartutu waan xiqqaatuuf gaggabni kun ni xiqqaata. Increasing level of GABA or inhibitory neurotransmitter. Malli akkaataan lammaffaan isaan itti wal'aanan decreasing sodium and calcium influx in neuron. Neuronii keessatti kaalshiyamiidhaa fi soodiyamiin kun seenuu yoo kaalshiyamiidhaa fi soodiyamiin kun neuronii kana keessa garsee seene heddumminaan electrical activity ni dabalti. Ifaan sun humna horata. Kanaaf gaggabni itti hammaata. Sandor. Common anti-seizure drugs dawaaleen gaggabaa tokkoffaan phenytoinidha. Kabiraa sodium valproate, carbamazepine, lamotrigine. Kabiraa absence seizureidhaaf warreen gaggabni akkasitti hin utaalchifne saniif exosiximide jaaniin kun warreen conversionii irraan mul'anne warreen gaggaba absence seizure jaanii in utaalchisu garuu gaggaba qaba warreen saniif kennamu. Inni biraa phenobarbitalidhaa fi diazepamii fa'a. Risk of seizure namni yoo gaggaba qabaate namni gaggaba qabu akkamtu mudachuu danda'a. Seizure can lead to serious risk rakkoolee ciccimtuu muduu dandeessi. Fakkeenyaaf trauma from fail or birth. Kufee kufaatii sanirra miidhamuu danda'a, gubachuu danda'a ibidda keessa kufe. Increased risk of premature labor yoo nama ulfa qabu taate osoo bakka hin gahin cinimuun eegaluu dandeessi. Miscarriage fa'aa ta'u ilmoon irraa bahuu dandeessi. Pregnant woman. Potential fetal malformation. Ilmoon isiin deessulleen tarakkoo qabdu ta'uu dandeessi. Fakkeenyaaf cleft lip tanii hidhiinfaan dhoohaadha uummeeta qabdu cleft palate akkanuma ergoolleen ta'u waliin dhoohaadha heerti problem rakkoo onnee fa'aa qabdu onneen fa'aa banaa jirtu san fa'aa dhaluu dandeessi. Common adverse effectiin side effectiin nama dawaa kana fayyadamee tokkoffaan drowsiness. Drowsiness jechuun akkanumatti muishiisuu jechuudha. Lack of energy humna dhoorka blur division huma arguu hin danda'u headache qaba mataan ni dhukkuba tremor qaba kabira ni hollachiisa hair loss qaba. Warreen garii rifeensa irraa fixa. Warreen garii immoo unwanted hair growth qaba. Warreen garii humnaa ol bakka hundatti rifeensa biqilchuu danda'a. Inni biraa raashii qaba. Qaama irratti madaasi baasa. Phenytoin specific side effectiin kan phenytoin qofti qabu jira side effect. Dawaan phenytoin jaan is walangaamii qaba. Ergoo nama iiteessa. Gingival hyperplasia jaanii ergoon namtichaa garmalee guddatti. Akkasumas long term using yoo yeroo dheertuudhaaf fayyadamte dawaa kana peripheral neuropathy narviin fageenya irra jirtu akkan daleenne godha. Jechuun fageenya irraa miila fa'aa yoo si tuqan hin dhageessu jechuudha. Akkasumas osteoporosis qinxala feedhaa siffida. Qinxala feedhaa waan siffiduuf lafeen teessi cabuu dandeessu osuma deemtu. Sodium valproate ammoo kophatti side effect inni qabu keessaa rare hepatotoxicity qaba. Summii si ta'uu danda'a tiruu ta'e irratti increased liver enzyme tiruu keessaa maddu waan dabaluuf summaa'ee summiin isaa sun tiruu miidhuu dandeessi. Inni biraa anesthetic. Anesthetic jechuun hadoochaa jechuudha. Dawaalee it is loss of sensation. Dawaa si hadoochuu achieved through anesthetic medication. Dawaa hadoochaa kana fayyadamuudhaan
nama akka hin dhageenye godhuu san. These are used during test and surgery. Yeroo nama qorataniif yookaan nama baqaysaniif itti fayyadamna. Wanni kana godhaniif to prevent pain and discomfort. Akka namtichi kun si duran deddeemneef akka hin dhukkubne irraa ittisuudhaaf. Classification qaba dawaaleen anesthetikiidha. Anesthetikiin tokkoffaa local anesthesia jaaniin kan bakka san bakkuma itti dalaguu deemnu san qofaa doochin. Used for minor procedure. Procedure sasalphaadhaaf kan itti fayyadama. Where a small area is numbed. Yookaan bakka xiqqoo takka doochuu feene. Akkasumas the patient remain conscious. Namtichi ifuma beeka bakkuma takka qofa irraa hadoochin. Classification garee tana local anesthesia jala aminoamide jira. Aminoamide jechuun warreen compoundii amino of keessaa qabu. Amidoota isaa. Fakkeenyaaf lidokiin fa'a. Baafikasiin fa'a. Istaroota jira. Istarii aminiidhaa jechuun warreen isa kanarraa achi baasanii kan biraarraa tolchan. Prookiinidhaa fi teetiraakiin fa'a. Isaan kun garuu alerjikii fidan. Allergic reaction fidan. Bakka san irratti. Garee lammaffaadhaa general anesthesia jaaniin. Gara general anesthesiaan qaama guutuu haadochu. Used for major surgery. Where patient is completely unconscious. Namtichi akka of hin beekne yoo godhuu barbaannedha. Gosti general anesthesiaadhaa tokkoffaan injectabilidha. Kaliil meentiranii jira. Warreen akka propofoliidhaa fi kitaaminii fa'a. Akkasuma tiyoofentaalii fa'a kana dirraaniif namtichi of hin beeku hanga anesthesia san jalaa bayyanattu maan dhagahu. Kan biraa inhalationidha. Inhalation jechuun karaa qilleensaatiin kennamuuf oksijiniidhaan wajjin. Namtichi qilleensumaan wajjin ol fudhata, ol fudhannaan kute of hin beeku. Warreen akkanaa nitrous oxide fa'a, haalootiin fa'a, infilureen fa'a. Gaasiin akkanaa kun nama hadoochan guutuu. Goal of general anesthesiaan wanni hadoochaa kana godhaniif galmi waliigalaa tokkoffaan analgesikiidhaaf dhukkubbii akka hin dhageenye godhuudhaaf galmi tokkoffaan kan. Galmi lammaffaa amneeshiyaadha. Akka inni yaadanneef waan sana. Memory loss of procedure. Akka godhan sana kan yaadanneef. Sadaffaan immobilityidha. Akka duran sosochooneef. Loss of motor reflex. Akka deddeemuu hin dandeenye dura. Afraffaan unconsciousnessidha. Akka of hin beekneef godhuudha. Total lack of awareness. Inni shanaffaadha skeletal muscle relaxationidha. Skeletal muscle relaxation jechuun maashaala fedhaa kana qasilaa deemuuf nama gargaaru kana lallaaffisuudha. Common adverse effect namni yoo isa kana godhamee fi rakkoon boodarra dhuftu nausea fi vomiting qabanii lolloonchaanii akkasiisa. Akkasuma shivering qaba. Ni hollata feeling cold qabbanatti jaa waanatti uwwisaa jaa. Confusion and memory loss qaba. Kamiin ta'ee jaa waan keessa dabarsan yaadatu. Urinary retention qaba fincaan illee irraan bahalu akkasuma dizziness qaba. Yeroo lafaa ka'e afaan maraan. Inni biraa opioid. Opioid analgesic jechuun dawaalee dhukkubbiidhaa kan shanyii opioididhaa jechuudha. Dhukkubbii jiddu galaa fi cimtuu wal'aanuudhaaf powerful medication jaaniin dawaa humna qabu opioidiin farra dhukkubbiidhaa keessa. Used to manage moderate to severe pain, particularly when other pain reliever is not effective. Dawaa farra dhukkubbiidhaa habiraatti kennite yoo wal'aanuu dide kanatti kennita. They can also be used to treat dry cough. Akkasuma nama qufaa goggogaa qabullee wal'aanuudhaaf itti fayyadamu. Sababni isaa antitussive effectidha qaba. Antitussive effect jechuun qufaan sun akka qufee kan goone dhooqa. Common opioid analgesic dawaaleen farra dhukkubbiidhaa kan garee tana jala jiran keessaa tokko morfiin sulfeetii, koodiin, pitidiin, meetaadan, tiraamadol warreen kun opioidoota jedhamu. Mechanism of actioniin akkaataan isaan kun dalagan work by binding to opioid receptor. Receptoroota opioidii kan uumamaan sammuu keessa akkasuma spinal cordidhaa fi qaama keessa jiran san irra maxxanan isaan kun. This binding is reduced. Itti maxxanuun kun ergaa silaana dhukkubu jira jettee sammuutti ol deemaa ooltu sanii dhoorkan karaatti cufanii.
Dhukkubbiin ittuma jirti namticha. Karaa san dura cufa. Reduce transmission of pain signal to brain and alter perception of pain. Dhageettii dhukkubbii kana dhorka. Namtichi waan dhukkubbiin itti jirti fakkaate. Side effectiin dawaa kanaa namni dawaa kana fudhate rakkoon isarra dhuftu tokkoffaa sedation. Sedation jechuun namticha kana raffisa. Drowsiness and lethargy. Of wallaalchisuu illee danda'a. Dizziness qaba. Lafaan maraan joonjii lightheadedness jechuun joonjii qaba. Feeling faint kufuu barbaada. Inni biraa nausea and vomiting qaba. Inni dolloonchisaa ni haqqisiisa. Ittiin tolu jechuu garaacha kana keessatti. Constipation qaba. Constipation nyaanni garaacha kana keessa saffisaan akka hin deemne waan godhuu fi goggoga sagaraatti fida. Slow gastrointestinal motility qaba. Inni biraa dependency fi tolerance qaba. Carraa dependency waan saniin tokko ajiin ija isa san naadira ajiin ija isa saniin malee socho'u. Risk of physical dependency qaba. And the increased tolerance over time. Yoo itti deddeebisaa oolte doozii dabaluu si feesisa. Inni biraa respiratory depression qaba. Sirna argansuu namaa cufeeti decrease respiratory rate life threatening nama ajjeesuu danda'a. Inni kun. Antidootiin isaa amma namni tokko opioidii fudhatee opioidiin sun yoo humnaa ol itti hote antidootiin jiraachuu qaba. Farra summii tanaa naloxoniidhaa jira. Naloxoniin kun specific antidote for opioid poisoning. Namni tokko yoo opioidii osoo hin beekin humnaa ol fudhate used to reverse effect of opioid especially respiratory depression isan hafuura baafachuu dadhabsiisu saniif furmaata taafi. Naloxoniin kun. Inni biraa muscle relaxantidha. Muscle relaxant jechuun kottoonfannaa maashaadhaa kana diriirsuudhaaf dawaatti fayyadamnu jechuudha. Medication aimed at reducing skeletal muscle spasm. Kottoonfannaa maashaadhaa kana hir'isuudhaaf. Spasticity jechuun walitti jajjabaatee socho'uu isa dadhabsiisu kana dhugaa lafaa ka'uufaa walitti kottoonfatee kuffisa lafa gad harkisee. Providing pain relief and improving mobility. Dhukkubbii irraa hir'iseeti akka deemuu danda'u godha. Types of muscle disorder rakkoolee maashaa wal qabatee jirtu tokkoffaa muscle spasm. Muscle spasm jechuun tasuma walitti goggoga. Sudden involuntary contracture of muscle. Tasa maashaan tokko walitti kottoonfatee dhukkubbii qaba. Yeroo lafaayin ol ka'a jette. Baay'ee si dhukkubsa. Kanaaf dirqama hoqqoluutti fida. Caused by muscle strain. Waan maashaan kun garmalee adda dhidhifamee fi yeroo inni diriirfadha jette walitti deebisuu hin dandeessu. Takka sa'aatii dheertuudhaaf dhaabbachaa turte osoo hin cabsatiin dhugaa walitti hin cabsadha jette si dhukkuba. Inni biraa muscle spasticity. Muscle spasticity jechuun stiffness fi rigidity. Sababa narbii miidhamteef walitti goggogee hafa addan diriiru. Muscle contracture kun immoo continuous dha. Garaagarummaan muscle spasm fi spasticity kun karee fuusun yooniif sochii qaamaa fa'aa godhe dhugaa qaamni oowwe fa'aa ni sirraawaa fi karaa gadii kun immoo sirraawu narbii miidhame waan ta'eef sababa narbii miidhamteef. Dawaaleen anti-spastic draagiin muscle spasticity dhaaf tokkoffaa baclofen jaaniin dawaa kennamuuf. Baclofeniin used for condition like multiple sclerosis. Nama hidda dhiigaa kana keessatti hiddi dhiigaa gugguduunfamee sababa sanirra qaamni walitti goggogeef kennama. Inni biraa dantroliinidha. Dantroliiniin effective in treating spasticity. Spasticity wallaanuudhaaf akkasumas certain muscle condition haala maashaadhaa tokko tokko wallaanuuf barbaachisa. Diazepamiin ammoo spasticity san fakkeenyaaf nama gaggabanitti jiru fa'aa walitti goggoguu san diriirsuudhaaf itti fayyadama. Akkasuma farra cinqeeti diazepamiin. Anti-spasm draagiin keessaa tokko chlorhexazone jaaniin. Chlorhexazoniin dhukkubbii maashaadhaa
Maashaa walii goggogee addaanin diriirsa yoo jette si dhukkubu saniif dawa. Muscle pain and spasm. Meetookaarbaamoliidhaa jira. Ka maashaa san diriirsu. Muscle relaxii ka godhu. Inni biraa orfinaadiriin. Orfinaadiriin illee effective for muscle spasm and discomfort. Goggoga maashaa saniif ni fayyadama. Neuromuscular blockeriidhaa jira. Neuromuscular blocker jechuun narvii bakka maashaa jirtu sun sammuu irraa gad dhuftee bakka ergaan narviidhaa maashaa biratti geessu sanitti achi cufa gadii kanatti. Inni kun kophaan fayyadama dawaa kana. During surgery anesthesiaadhaan wajji fayyadama. Dawaa namaa tochuu wajji. To provide skeletal muscle relaxation. Maashaan kun akka qottoonfanne akka diriirfamee ta'u akka diriiruuf nu gargaara. Diitoobookororiin faadha. Vaakiraaniyeem, maayikiraaniyeem, sakkanaayil kooliinii fa'a. Dawaaleen akkanaa kun neuromuscular blockeriidha jedhanidha. Anesteejiyaa wajji walitti daballeeti akka namtichi kun yeroo hadochaa keessa jiru sun maashaan isaa diriiree akka taa'uuf nu gargaara. Kanaafuu central nervous system umuruu irratti maal jedha? I use the drug to feel better. I quit drug to be better. Fayyuufis dawaan fayyadama. Fayyuudhaafis dawaan firraa dhiisa. Kana jedha. Kanaafuu central nervous system drugin kan gammaan tanaa kana ilaallee waan nu hordoftaniifu